Kabaja guyyaa yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa sababeeffachuun raayyaa ittisa biyyaa irraa affeerraan kan taasifameef ajajoonni waraana garaagaraa hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa ambaasaaddoroonni biyyoota adda addaa teessoon isaanii Finfinnee ta'e hojiilee misooma garaagaraa magaalichatti hojjetamaa jiran daawwataniiru. Misooma qarqara lageenii yaadannoo injifannoo Adawaa Instituutii AI Itoophiyaa fi godaambaa raayyaa ittisa biyyaa warreen jila kanaan daawwataman keessaa isaan gurguddoodha. Daawwannaa kanarratti godaambaa raayyaa ittisa biyyaa eebbisiisanii tajaajila kana eegalchiisan Afayaayin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo sadarkaa guddina raayyaa ittisa biyyaa akka irra jiru qabatamaan kan argatan ta'uu kaasaniiru. እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ የተመለከትኩት ከዛሬ 118 ዓመት በፊት bakka kana dhufee kanan daawwadhe waggaa 118tiin durarraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa akkamitti akka ijaarame bu'aa bayii akkamii keessa akka darbe amma immoo teekinooloojii ammayyaa akkamii fayyadamuu akka eegale hoggansi waliigalaa akkam akka ta'e raayyaa ittisa biyyaa gargaaruu danda'u oomisha jedhamu oomishuu danda'uun keenya kan nama gammachiisudha. Mallattoo gootummaa fi bilisummaa kan ta'e guyyaa injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa yeroo kabajnu dhaloonni ammaa Adawaa mataasaa hojii irratti bobba'een akka galmeessu Afayaayichi dubbataniiru. አድዋ የጀግንነት ምሳሌ ነው። የነጻነት ምልክት ነው። አገራችንን Adawaan fakkeenya gootummaatiin agarsiistuu bilisummaatiin agarsiistuu biyya keenyaa isa guddaadhas. Nuti Itoophiyaanonni boquu keenya ol qabannee akka deemnuuf gurraachi marti boquusaa ol qabatee akka deemu kan taasise Adawaadha. Kanaafuu dhaloonni amma immoo Adawaa mataasaa akka ijaarratu waamicha koon dhiyeessa. Tokko jennee hidha haaromsa guddicharraa eegalleerra piroojeektiiwwan gurguddoon jalqabaman hedduutu jira. Isa milkeessuuf ammoo dhaloonni waliin ta'ee hojjechuu qaba. Hooggantoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa biyyoota garaagaraarraa dhufanis bakkeewwan daawwatan irraa Itoophiyaan guddinaa fi misooma ariifachiisaa galmeessisaa jiraachuu ragaa bahaniiru. Misooma cinattis guddinni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa agarsiisaa jiru biyyattii bira darbee Afrikaaf fakkeenya guddaa ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan guddachaa jirti. Inuma guddinni ishee saffisaanidha. Guddinni ishee ammoo karaa misoomaa qofaan miti. Magaalaa qofaa irratti kan hundaa'es miti. Hundumaayyuu kan of keessatti hammatedha. Daawwannaan har'a magaalaa Finfinneetti taasisnes kanuma kan agarsiisudha. Gama raayyaa ittisa biyyaanis guddina saffisaa argineerra. Adda durummaan Itoophiyaan boruu ishee irratti xiyyeeffattee hojii ishee hojjechaa jirti. Kana ammoo nuti biyyoonni Afrikaa kanneen biroo Itoophiyaa irraa fakkeenya fudhannee hojjechuu qabna. Magaalaa Finfinnee sirriitti daawwanneerra. Kan argine hundumti isaa ajaa'iba ture. Bilisummaa gonfatanii jijjiirama fiduun Afrikaanota hundaa irraa eeggama. Nuti hooggansi Afrikaa gara tokkummaatti dhufuu qabna.